Hayyee gaamee saba keenyaa mee taphadhaa isiniin jennaa baacoo kana faana maqaan koollee jeetuqaa biituqaa diin jedhama. Baacoo ani ittiin isin bashannansiisuu barbaade mucayyoo tokko jechaadha jirti. Mucayyoon kuni gurdii gabaabaa hidhattee dhufti jechaadha mana barnootaa kutaa 9 baratti. Yeroo isheen gurdii gabaabaa hidhattee dhuftu barsiisaan ishee ilaalaa barataan ishee ilaalaa namni takka illee barumsaan baratu inni barsiisu immoo hin barsiisu. Kana hidhee barsiisaanii lammata wayyaa kana diratteen dhufiini jedhetti borus diddeetu madirratti iftaani diddeetu madirattee dhufnaan barsiisaan dadhabee jennaan gara daayireektaraatti meecha sana booda daayireektarri ittimee jennaan isas diddeetu maffatte achiin humnaan warra kee fidii jedheen isheen galtee haadha ishee fidee raajette mana barumsaa fidee daayireektar ol seenaa jedhiini ol seenaa yeroo jettuuni Director kuni haati mucayyoo kuni wayaa gabaabaa kan mucaati ol hidhatanii ol seenan. Afacha achuma dhaabadhaa maazar jedhan. Achuma dhaabadha. Isinis dhaqaati warra keessan fidaa jedheen jedhama jiru akkana. Ayyee gaama moo salamaffaatti darbina. Mucayyoo fi gurbaa lama gurbaa tokko wal jaalatanii turan. Yeroo isaan wal jaalatanii baay'ee waliin turaniidhaan gurbaan fudhatee gara warraatti gala. Yeroo inni fudhatee gara warraatti galee jiru mana isaatti fudhatee galee qaama saalaa biraa rifeensi jiranii beektu yeroo kana irratti argite isheen. Yeroo irratti argitu baay'een sirreeffan. Achiin bukkeen matti goree shigireedhaan taataarraa godhee akkana deebi'e. Yeroo gara siree deeman kana eessarraa geessitee dura akkas hin turre jetteen. Achuma maal jettiini jedhaan inni warra abbaa caaltuu bu'ee tanani irraa sirreeffadhee dhufee jedheen. Meeqaa sirreeffattee naan qarshii 10 jedheen. Isheenis yeroodhuma kana hidhatteetuma kan ishii fiigdee buute. Yeroo fiigdee buutee jettu naa ijoo jette sidhatte. Naa sirreessaa sana maal jennaan wannicha naa sirreessaa jetteen. Achuma kamiin seerumaan itti himte. Achiin safuu yaa gooftaa safuu jedhanii maal ni waan takkana maal mucayyoo safuu laaltu naa sirreessaa isaa sirreessitanii anaa dhiiftu jettee humnaan dirqisiiftee jennaan tole meeqaan naa sirreessitu jetteen qarshii 20 jedhan maaf kan isaa 10 hin sirreessine laakki kan isaa 10 hin sirratuyyuu kan isaa xiqqaate yoo xiqqaate qabattoo qabaa jedhanii. Akkasii amma immoo gara sadaffaatti ceena. Namicha tokkotu waaqa qarshii kadhachuu ka'ee manaa bahee muka tokko wayii jala deemee waaqa qarshii kadhachuu deeme. Sana booda namichi wayii immoo muka gubbaadhaa dhagaa baatee taa'aa jira. Inni hin argine yaa waaqayyoo qarshii 5,000 kenni jedhee kadhate. Achiin homtuu dhufuu didee numa kadhate homtuu dhufuu didee. 1,000 immoo naa kenni nan xiqqeessaa jedhe. Homtuu dhufuu didee. Achiin qarshuma 100 naa kenni jedheen. Homtuu dhufuu didee jedhamna. Mee qarshuma 10 immoo naa kenni namni abbaan fee yoo natti dhufee kadhadhe naa kennaa ishii jedheen. Homtuu dhufuu didee. Qarshii takkitti naa kenni. Homtuu dhufuu didee. Mee saantima 10 naa kenni ishii yoo nachee lafarra naannee yoo nan argadhaa jedheen. Homtuu dhufuu didee. Tole immoo balaa keenatti buusimee jenna. Namichi inni muka gubbaa jiru dhagaadhaan namicha kwaa na godhu ayyaa waaq kan akkanaas inni buumiti yaa gooftaa kan akkanaas inni buumiti jedheen jedhama. Amma gara saataanutti ceena intalo tokko gabaa keessa teessee raafuu gurgurti. Gabaa yookaan dikkoo seennu keessaa jira. Yeroo kana taa'umsa isheen sirreeffannee yeroo akkas teessu paantiin ishee hin mul'ata. Paantiin ishee bifa diimaa qaba. Seera tiraafikaa keessatti immoo yeroo diimaan ife ni dhaabbata konkolaataan yeroo magariisti ife immoo ni darba. Achiin gurbaan wayii goda dhaabatee paantii ishee kana argee inuma ilaala. Inuma dhaabatee tunfa jijjiituma akkasumatti ilaala. Achiin maal ta'e namichi kun jettee yeroo akkas ilaaltu inuma dhaabata. Inni garjalaa ilaala ija ishee keessa hin ilaalu. Akkas jettee naa ilaaltu paantii ishee diimaadhaa salaala. Achiin baala raafuu tokko qossee yookaan kuttee akkatti paantii itti haguugdee
Beenu darbii magariisti beeraa jetteen jedhama. Mee isa xumuraa immoo isinii dhiyeessa. Namichi hojjetaan tokko mana isaa qalama dibsiifachuuf jedhee haati mana isaa baay'ee bareeddi qalama dibsiifachuudhaaf namicha qalama dibu wayii deemee barbaade. Yeroo barbaadee jedhu mana koo qalama dibsiisuu fi meeqaan naa dibdaa jedheen. Qarshii 500 jedheen. Maali yaa obboleessa koo? Qarshii 500 yeroo ammaa kanatti ol ulfaataa isuma beektu. Mindaan keenya soo baatirii low jedhaa maal goona nuti isimee keessaa waa jedheen. Achumaan Umaan niisuu didee meekootu mana laalee jedhee manatti fuudhee galee yeroo jedhu manni kanaa kunoo jedheen. Manni kanaa innaan qarshuma 500 jedhee dida. Achiin jidduuma kanaa naati warraasaa akkanas baate. Haati warraasaa baay'ee bareeddii argee kolfeetu jedhee kolfee. Haa ta'u gaa qarshiinuma 200 siif haa ta'u jedheen 300 dhiisee haadha warraa bareedduu argina. Gammadee namichi kunoo na hojjedhu gaa jedhee qalama kennee hunda dhiyeessee fi biraa deema. Yeroo kana inni hojii yeroo inni deemu jedhu namichi kuni haadha manaa sana xiqqoo walitti wanni ta'aniiru mee walumatti sissiqanii wal dhungachuu kana eegalu uffata babbaafachuun dhufa dubbiin cimaan dhuftee beektu. Amma yeroo kana uffata baafatee qullaadhuma isaa jira namichi. Yeroo kana innaa xiqqoo walitti eeganii wal dhungatanii jedhanii abbaan warraa dhufee innaa alaa naanu namichi dafeerum qullaadhuma isaa fiigee maslaaliidhaan sana asii olee yaabbata. Yaabbatee qalama dibuudha. Achi yeroo dhufu qullaa dibaa jiran. Namichi hommittuun kana dibdeenna maal hojiin isaan ulfaatamee maa inni ree qullaan kee yoo jedheen lakki qalamatu natti faffaca'aa jedhee tanan baafadhee hoo maa inni ree miin inni sunoo maaliif ka'ee akkatti dhaabbataa jenna lakkisallee qalaman itti fannifadha jedhee tanan jedheen jedha. Duurre irraa galatuma.